adda baaneera jechuun adda baaneera garuu bakka si barbaadeetti osoo qaamaan si argee si haasee jee ati. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردفتي أصبر هون تخيسنا بكم جرتنت نجينا ربي سين برحجراته. جايس مي فيديو خلنا لات مرة ولد تشانا هنقدمت لكن ترى جايس I love you. Let's go. adda baaneera jechuun adda baaneera garuu bakka si barbaadeetti osoo qaamaan si argee si haasee jee ati. Ashama akkam jirtanii nagaa keessanii ani nagaa kootii nageenyi keenya bakka jirtanitti si nagaa jechaa qofa hedduutu akkan isin jalaa hin beeka. Garuu waa hedduutu uumame waanuma waan gara keessanii hin deebi'a jeetillee iyyaanne iyyuu jechuun har'ammoo galata waaqaatti dhufeetiin jira. Harka kiyyallee nagaa nan qabu hedduu tokko amma narkubaa jira. Yeroo hedduu hojiillee hojjannee yeroo dheeraadhaan ture. Akkanumatti poolis xaabiyaa kana deemeetiin ture iyyuu jechuun waa hedduutu uumame waan isin argini yaasunillee gara keessanii maaliif akka isiniif hin gadhiifne hin beeku. Video kana isinillee yaasu biraan nagaa qofa koppiliin share godhaa qofa subscribe nu godhaachumaani. Har'a waa'ee sansaniitiin isinitti majeetiin dhufe waa hedduutu uumame. Jechuun ijoolleen illee gareedhaan taateen na tumte anillee sababa isaanii poolis xaabiyaadhas deemnee turreeyyuu achis yeroo xiqqoo turree kana baanee maanguddoodhaan hiikamullee garuu amma baay'ee na dhukkubaa jira anillee dhukkubsadhee yeroo hedduu hojiin hojjannee manallee isaan hojjaadhabee sababa yaasuuti kana duras jechuun yeroo hedduu olollee kammaa dammoo kabbaatii tureeyyuu nama lama ta'anii ta'anillee nadhaanii anilleen isaan tumeetiin jiraayyuu garuu isaan nama lama waan ta'aniif hin dandeenye natti baay'atanii. Sababa sanii dammoo sababa yaasuudhaan manallee an bakka ijoolleedhaa wajji dhiisee beera. Kophaa kiyyaan amma galaa jira jechuun hedduu rakkadhee gojjoo haaraa gubaatan waa hedduutu isin barbaachisa. Meeshaa hedduutu isin barbaachisa. Manni kiraatis ni jira. Hojiin hojjennu immoo maallaqan qabullee hedduutti fayyadamaan tureyyuu. Garuu amma immoo baay'ee natti ulfaataa jira. Kun hundi kan uumame immoo sababa yaasuuti. Jechuun yaasulleen nin bilbilaa fi ni kaasaa baqa nin dhufanaan jechaa qofa achumaan badaa yeroo hedduu isa barbaade gisa qaxareetilleen kaffeedhas teenyaa haasofnu jee gunuyame na bira dhufuun barbaadu achumaan chillaan jeet haa dhufee na eegi baqa jechaa qofa achumaan hafe yeroo hedduu jechuun isa barbaadeera ani immoo yaasu malee nama qabu asitti isaan wajjin yeroo hedduu jechuun wal dhiyaannaa akka jaalalaatiinis jennaanis didullee jechuun saniinillee abdiin kun yaani garuu yeroo hedduu bakka waan keessa koo jiru isatti himadhaa kana garuu yaamnaan dhufee naan jechaa qofa achumaan hafa yeroo tokkorra yeroo shan mojjaa bilbilee fi naqaxaarii kana achumaan hafa hojiillee ta'uu danda'a isookee garuu bakka jechuun yeroo hedduu guu barbaaddanii nama barbaaddan guu dhabdan baay'ee isinitti dhaga'ama. Anillee hedduutu akkanatti dhaga'ame. Sababa isaadha akkana ta'aa jira waa hedduun dabarsaa jira sababa isaadha inni immoo akkatti na jalaa chillaa jennaan dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee natti dhaga'ame. Namni sababa keessanii osoo akkana ta'e sinoo maal gootan ture hangaruu jechuun baay'ee natti dhaga'ame yaasuu barbaadeen hin dhabajee yaadeen beeku kana dura yeroo hedduu barbaannaanis numan argadha. Garuu amma immoo kophaa hiyyateetis kophaa ishii jirti jee haa ta'u hin beeku. Akkuma beektan kana dura gaafa ijoolleedhaa wajjis gareetii yaa wajji gaafa wallollee mana waajjira poolisiitis dhufee maal akka jaaniin hin beeku yaasuun immoo rabshaa kana baay'ee jibba. Isaanillee baay'ee na tumanii anillee baay'ee jechuun wal tumnee jirra. Sababa isaaniidhaan nutis waajjira poolisii seennee turreeyyuu akkasumas yaasuudhas manni waajjira poolisiidhaarraa illee isa waamanii turaniyyuu. Achi dhufee immoo maal akka jaaniin hin beeku yeroo hedduu bilbilee eeguu kan isaa waame kana haa dhufee naan jeetuma achumaan hafa yaasuun immoo hedduu rabshaa jibba. Achittis maal akka jaaniin hin beeku garuu jechuun irraa fagaaddaa jaaniin maal akka jaaniin hin beeku haa dhufee bakka naan jechaa qofa achumaan hafa. Yookaan isaan sodaachisanitti illee jeetiin gaafadhaa mi'aarra immoo nin gaafadhaa illee sansanillee maaliif akka badee jechuun nama jaalatan tokko immoo waan abdattaniif an baay'ee isaa abdaddee ture yeroo hedduu bilbilee bakka nin dhabajee yaadeen beeku. Nin argadha jeeguun bilbilee haa bakka ni argama jeeguun bakka isa qaxaree sana gundeeme inni immoo dhufu isa eegee kana dhabee gara mana deebi'a. Jechuun yaasuun illee waa hedduu na godhee nama nagaati nin beeka. Gaafa ijoolleen illee na tumtee bakka mana yaalaa kana gaafa deemu isaatu mallaqa mana yaalaatis waa hunda wacii isaa shaffanee kan mana yaalaa nagalcheetillee isaa waa hedduu na godheera jechuun haa galatuumu isinillee asuma na galateeffadhaadha. Garuu amma immoo barbaadee waan hin dhabeef hedduutu akkanatti dhaga'ame. Kanaafuu bilbilee mee maal akka ta'e jechuun nin galateeffadhellee jee isaan arganne isa argachuu hin dandeenye.
Bakka amma immoo jechuun bilbileefillee ta'u dhufuu baatullee bilbilaan illee ta'u ni haasaa jeeti. An garuu isa galateeffachuudhaafis yeroo hedduu sawaameen arganne jechuun waan nama gaarii si hojjeteef ni galateeffata. Kan nufillee waatullee waaqni asii kan nu ittaane saniif jee yeroo hedduu barbaadeen dhabe har'a immoo dhufuu baatullee bilbilaan illee ta'u isin dura taa'ee ni haasaa. Duraan bakka itti jiraannu meeshaa guutuu qabnaayyuu hiriyoota kiyyaa wajji ijoollee hojii jiraannu wajjis bakka shamarran hin dandeenye baay'ee ciqiciqee baay'isanii. Animmoo akkuma yaasuun rabshaan jaalannes anillee hin jaaladhu hedduu takkan jibba. Kana booda immoo ciqiciqiin barbaadu jaanillee kophaa kiyyatti mana kireeffadhee beera. Baay'ee natti zooree jira. Hojiilee hojjechaatiin jiru. Ijoollee duraan garee shamarran hojii jiraannu hojis akkuma beektanitti waajjira poolisiidha deebinaan. Bakka anillee uffata kiyya qofa fudhadhee bee mana haaraatti galee. Jechuun amma immoo giraa baay'ee na gabbeera waan hin qabuu fi waan hin gadhiisullee adda hin beekne umaa godhuu hin dandeenyu kun jechuun hojii waaqaa ta'inneetuma dhiifna giraa na gabbeera. Bakka amma immoo iyaasullee bilbilee fi kana bakka walaagarree haasofnu hin jaane hojii deellee bakka isinuma dura teenyee bilbilaan isa haasaa garuu osoon isa argee baay'ee das na jedha. Isinillee bakka akka na argumee itti hima. Jechuun an nagaan barbaadaanillee akkuma isaatti kana booda immoo wallolnis rabshaanis umaa namaan godhu. Bakka kanaaf jecha jechuun hona jalaa kaasee ni naasaa isinuma dura taa'e waan jiru guutuu bakka haasofnee osoo akka duraanitti nagaa uumne jee yaada. Amma gaddaawwaleefitiin akka wal garru anillee ni san gaafadha. Garuu inni rabshaa kana itti fakkaateet na jala illee baqachaa jira. Garuu anillee bakka kana booda rabshaa kana hin barbaadu nagauman barbaada akkuma osneet mateenya haasofnuuf jeetiin isa waama. Hootala na jee garuu akka dhufuun isa godha. Akkasumas yeroo dheeraa ntilleen adda baanee yeroo dheeraa waliin garree adda baanee turre jirra. Innillee rabshaa kana bakka nu wajji waa hedduu dabarsaa ture. Saniifillee ifattee jira bakka rabshaa kana boodaan hin barbaadu jechaa tureyyuu. Kanaaf jecha bakka inni amma ugguu isa waame kana rabshaa itti fakkaachaa qofa nu jalaas baqachaa jira. Jechuun dhugaa qabeenilleen waa hedduu nu hojii dabarsee sababa keenyaas waa hedduu ta'aa ture. Cinqamaatis ture bakka nuti jirru hin ta'u ammamaa ture mana yaalaatiin poolis xaabiyaadhaan kana yeroo hedduu bakka nu hojii fiigaa ture. Amma immoo bakka nagaa akka qabnaanillee nu kubsadhee bakka kana hojiillee hin qabu. Meeshaan qabullee ijoolleedhaaf dhiseetiin ba'ee fi shamarran hojii jiraannu isaaniif. Kanaaf bakka anis jechuun rakkadheera ammallee isa rakkisa. Anuma osoo argadheetuma waanuma xiqqoo takka osoo hojii haasofne jee yaadaa ture garuu innis baay'ee nu jala baqachaa jira. Kanaafuu mi'aarra hotola naa jee immoo argeetiin yookaan immoo bilbilee fi haasaa bilbilee firaa hotola naa jee akka wal garru goona mi'amman hin bilbilaafi. Hoonu jalaa kaasee dawwalaafitiin jira. Elaasu akkam jirtu? Nagaa galata waaqaati akkam? Nagaa maal taatee takkatti batte? Nagaa fayyeera garuu yeroo hedduu si barbaadeetiin si dhabee bara. Maal hojiirra jiraattu daqiiqaa 5-10 ni dhabdamu. Innaa yoom toobita hedduu ni turtama. Maal yaani hedduu takka si yaade sanirraan immoo yeroo hedduu si barbaadeen dhabee dhufe naan jechaa qofa achuma naaf ta'a maal? Jechuun ni dhufa shin eeginaan jechaa turte guyyaa 5 immoo 6 akkatti si eegaan ture bara. Maal raajaan kiyya immoo osoo teenyee haasofne das na yaada jechuun osoo walaagarree haasofne. Sababa keetii aan waa hedduun ta'aa jiraati immoo maaliif akkatti na jalaa baqattaan illee rabshaan barbaadu. Akkuma keetitti amma nageenya hin barbaada malee jechuun rabshaa kana hin barbaadu anillee.
adda baaneera jechuun adda baaneera garuu bakka ani si barbaadeetti osoo qaamaan si argee si haasee jee ati. Innaa hedduu turtama? Ayyee. Tole oolmaa gaarii si haa ta'u. Akkuma agartanitti noo bilbileefitiin jira. Anillee as hin jiru naan jee. Bakka waan hojiin natti baay'atee kanaaf waliin argine naan jee. Kana booda immoo akka wal agarree haasofnu abdiin qaba. Bakka gundee beesiif barreessa naan jee. Agas immoo ni eegna haga ammaattillee eegneera yeroo hedduu isa eegne. Ammallee numa eegaa rakkoon qabu waan dhufu. Agasti rakkadhullee uma rakkoon qabu. Jechuun nama jaalattan tokko ni eegdanii. Illee bakka jechuun waan mufatee kana badee na fakkaateeyyuu. Kanaafuu bakka amma isin jiru naan jee isinillee nagaa naa tura hedduu takkan isin jaaladha. Amma gaamaa shurra kadhan jiraa maal jetteeti kunoo kan keessatti. Hanga tokkolleen dhugaadha. Garuu hanga hangame dhugaaftee sobatee bira deemee anis hangam takka dhugaadha. Bira deemee baruun qaba. Yookaan guyyaa tokko laaletti man guyyaa naaf mijatu laalee bira deemee hubadhaa jechuudha. Dhugaaf sobatee ani waa hunda gartee sooshaal miidiyaatti ol baasuun fedhu. Dhugaadha waan baay'ee dhattee isaanis walitti bu'anii wal lolanii turanii. Daafasti waa'ee kana wal qabatee bal'inaan yeroo biraa immoo waan jiru adda baasee viidiyoodhaan dhugaa jirtu adda isiniif hin baasa nagaa na tura. Salaamu alaikum.